Samsung irratti ads yookaan ammoo beeksisaa fi pop-up akkamittiin dhaabna. Egaa bilbilli keessan Samsung One UI 8.5 yoo ta'e jechuudha. Yookaan ammoo sooftiweerii haaraa ammaadhaa yoo ta'e karaa ittiin adii dhaabdan Samsungin isiniif qopheessee jira jechuudha. Karaa ittiin beeksisa bilbila keessan irratti dhufu ittiin ofirraa dhaabdan isiniif qopheessee jira jechuudha. Egaa jalqaba irratti gara settingii deemtan. Erga setting keessa deemtanii battery and device care kan jedhu kanaan filattanii jechuudha. Ergasii care report kan jedhu kana block up with exif filadha. Asitti maal gootan jechuudha. Sarasatan kana yeroo ta'an intelligent blocking kan jedhu kana on godhuu qabdanii jechuudha. Isa kana yoo on gootan apponni notification beeksisaa baay'ee ergan akka ofuma isaaniitiin to'ataman taasisaa jechuudha. Kan lammaffadha ammoo kutaa lammaffadha jechuudha. Private DNS dha. Isa kanallee setting keessatti argattan. Gara setting deemtu ergasii connection kan jedhu filattanii erga connection tutanii booda more connection setting kan jedhu tuqanii ittaan suudha ammoo private DNS kan jedhu kan deemtan. Erga private DNS provider hostname bakka jiru sanitti jechuudha dns.adguard.com yookaan ammoo barreeffama ammaan asitti isinii barreessu kana copy gootanii akka kanatti irratti barreessanii save gootu jechuudha. Inni kun beeksisoota appii fi websaayitii garaagaraa irraa dhufan isinirra dhaabaa jechuudha. Yookaan ammoo isinirraa dhufu. Kan biraadha Chrome setting dha. Yoo kan Chrome fayyadamtan taate jechuudha. Yoo Chrome fayyadamtan maal gootanii Chrome ni bantanii erga Chrome keessa seentanii boodatti gara setting deemtan. Setting keessa yeroo seentan site setting kan jedhu ni filattanii site setting keessatti pop up and redirect kan jedhu san off godhaa jechuudha. Off gootu. Ittaan sun ammoo ads kan jedhu san illee yookaan ammoo ads jechuun beeksisa jechuudha. Kanaaf ads kan jedhu san off godhuu qabdanii jechuudha. Inni kunillee beeksisoota gara Chrome isinitti dhufan isinirraa dhorkaa jechuudha. Kan biraadha ammoo wanni godhuu qabdan jechuudha. Play Store keessa seentanii Play Protect kan jedhu san on ta'uu isaadhaan ni mirkaneessan jechuudha. Yoo inni on hin taane on godhuu qabdan. Inni sun yoo on kan gootan taate appota vaayirasii qabu jedhee shakku yookaan ammoo appota malweerii ta'an yookaan ammoo hackerii ta'an kan shakku jechuudha. Akka isin uninstall gootan isin gaafata jechuudha. Kanaaf Play Protect kan jedhu san on ta'uu isaadhaan mirkaneeffachuu qabdanii. Kan biraadha ammoo yeroo yerootti eeddanii sooftiweerii bilbila keessanii update gochuu qabdanii jechuudha. Sooftiweeriin bilbila keessanii update yoo isin fayyame update gootanii sooftiweerii haaraa waliin deemuudha qabdanii jechuudha. Egaa kunneen yoo sirriitti akka nama isin agarsiisa kanatti hojiirra kan oolchisan taate beeksisoonni akkasuma pop-uppiin garaagaraadha bilbila keessan irratti dhufuudhaan isin rakkisu jechuudha. Viidiyoon kun yoo isin fayyade like godhaa akkasuma ammoo share gochuudhaan nama bira akka ga'u godhaa. YouTube walloo asiitiif ammoo haaraa yoo taatan subscribe gochuu akka hin daganne galatoomaa dhagaan tura.